waggaa 50 kana keessatti qabsoo Oromoo fi aartiin akkamitti ilaaltu ka jedhudha. Aartii Oromoo fi qabsoo Oromoo gargar baasan ilaaluun hin danda'amu. Waggaa 50 har'aa artistoota Oromoo karaa afran qallootiin warra galaana diimaa keessatti dhuman irraa kaase amma sayyoo daandanaa fi amma galaanaa gaaromsaatti qabsoon Oromoo artistoota Oromootiin yookaan aartii Oromootiin utubamaa gargaaramaa as ga'uusaa ragaanii ummata Oromoodha. Aartiin Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waggaa 50 kana keessatti gahee maalii qabaa yookaan immoo gara fuulduratti egeree qabsoo Oromoo kana maarraaguu danda'a kan jedhu akkuma isin jechuu barbaade warra galaana diimaa keessatti sirna nafxanyaa keessatti dhuman irraa kaasee artistoonni Oromoo aga wayyaanee kaleessa fardaatti wareegama qaalii kaffalaa turan kan lubbuudhaan illee darban kan achi buuteen isaanii illee dhabame kan hidhaa waggaa dheeraa keessaa turan kan adamsamaa immoo jiraachaa turan kun akka Zaree Wadaajoo kana dabalatee aartii fi artistiin Oromoo gaheen qabsoo Oromoo keessatti qabu dhaaboleen siyaasa Oromoo hoogganan illee gadi ba'anii hagana jedhanii illee hin himin malee ummanni Oromoo duuchaan hin beeka jechuudha. Kanaaf egeree qabsoo Oromoo kanas immoo dhalooti amma jiru irratti hojjechaa jira. Irrattis hin hojjenna jechuudha. Kanaaf aartiin Oromoo fi artistiin Oromoo qooda gahee qabsoo Oromoo keessatti waggaa 50 kana keessatti qabaachaa ture laayyoo miti. Aga waggaa lamaamoo tokkoon dura waa wayyaaneen yookaan jeneraalonni wayyaanee akkatti Oromoo gochaa turanii fi akkatti ta'aa turre sinuma beeka. Sana keessa darbamee amma dhaabni Oromoo karaa nagaanis qabsaawaa ta'u karaa qabsoo afaan qawweetiin beeknu hoggansi gurguddaani hayyuun Oromoo gurguddaan aktivistoonni Oromoo bebbeekamoon halaala ta'anii ummata kana sochoosaa turan illee biyyatti deebi'aniiru. Egaa dhugaa jirtu walitti himaa deemuun bareeda beektaa. OPDO waggaa 27f TPLF ergamaa Oromoo hiisisaa turte, Oromoo ajjeesisaa turte, waa baay'eetu ta'aa ture. Ummanni Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin garafamaa ture, hidhamaa ture, biyyaallee ari'amaa ture. Dhaaba lamaan jidduu kanatti aarsaan ummanni Oromoo kaffalaa ture haganan jedhamu. Tarii gaaf tokko dhaloonni dookumantarii isaa hojjechuu fi danda'a jechuudha. Dhaabni lamaan kunuu ilmaan isaati. Ilmaan Oromoo. Ummanni kun egaa beektaa ummata Oromoo kana akkatti dhaabbileen Oromoo akka isa laalan hin beeku malee ummanni kun ummata jaba, ummata hayyuu beeke. Qabsoo waggaa 4 keessatti godhamaa ture keessatti qabsoo walirraa hin cinne qotee bulaan Oromoo, barataan Oromoo, doktarri Oromoo, iyyeessi Oromoo, sooressi Oromoo toon jedhin guutumaan guututti bahee waraana wayyaanee fuuldura dhaabbatee lolee ijibbaata irratti ilmaan Oromoo OPDO keessatti quuqama Oromoo qaban. Dhugaan Oromoo kun yookaan qabsoon Oromoo kun duubatti deebi'uu hin danda'u warri jedhan akkuma jeneraal Taaddasaa Birruun maaraga jeneraalummaa Haayila Sillaaseen kenneef kan bukkeetti dhiisee har'aa kaasee ummata koofan qalama jedhee waadaa galee akkuma jedhe sanatti du'etti kan akka obbo Lammaa Magarsaa fi jaalleewwansaa OPDO keessaa as ba'anii qabsoo ummata karaa goolaban. Maaliin waggaa 27 guutuu wayyaanee ummata Oromoo irratti roorrisaa turte ka barbaaddetti ummata isaanii faana ta'anii
hayyoota Oromoo biyya alaa jiran faanas harka lafa jalaa wal argaa jara warra abbaa irree jedhamtu kana qeetti galchan jechuudha. Erga qeetti galchaniin booda qabsaa'ota maqaa qabsoo Oromootiin qabsaan keessas kan jiranis alas kan jiran kana faana waliin haasa'anii akkuma beekamu hayyoonni Oromoo nuti jaalannuu fi kabajnu gurguddoon maqaa dhoofne fixuu hin dandeenye akka jiranitti biyyatti deebi'anii qabsoo Oromoo kana akkaataa kamiin akka isaan utubanii qabsoo Oromoo kana ceesisan irratti akka walii galanii uummatatti illee himanii biyya keessa galan jechuudha. Erga biyya keessan galaniin booda maaltu ta'e akkamitti ta'e waan na ta'aa jiru atis nuyis sabni Oromoo guutuun laalaa jira. Garuu dantaan Oromoo walii galtee isaaniitiin eegameera? No. Oromoon kun beektaa gaafa obbo Lammaa Magarsaan fa'aa gadi ba'anii waan Oromoon hin jaalanne tokkoonsa maa warqii hin taane dhimma dirqasiisnuuf hin qabnu gaafa jedhan Lammaa Magarsaan akka miseensa OPDO ta'e wallaalee miti uummanni Oromoo. Ati goota keenya jedhee jala deeme malee dhimma isaa miti. Atabaa'oo keessa jiraatte, Ofiikoo keessa jiraatte, OPDO keessa jiraatte miti Oromoon kun, qotee bulaan kun, barataan Oromoo kun. Jaalleewwan isaas kan inni jaalatee jabaadhaa sin faana jirra jedheeni isaan Oromoo waan ta'aniif qofa. Jalammoo deema. Namni amanus amanuu baattus jeneraalonni Tigree har'a olaantummaa hin qabdu. Abbaa Isaayyeen akka kanaan dura televiziyooniidhaan as gadi ba'ee likkiittan isin galcha carraa inni ittiin jedhu hin jiru. Kun akkatti ta'e keessa deebi'een haasa'u. Erga kun ta'eeru amma rakkoon rakkoo keessaati. Kan Oromoo nyaachisaa jiru, kan Oromoo lixarratti ficcisiisaa jiru, kan Oromoo kibbarratti ficcisiisaa jiru harka lafa jalaan diinni hojjechuu danda'a. Warri ummanni kun ari'ee qeeshiitti galche kun maallaqa Oromoo waggaa 27 saamte kanaan Oromoodhuma keenyayyuu itti fayyadamuu dandeessi. Kun akkuma Galaanaan jedhe kanaan dura sanii jedheera. Ormi Oromoo fuundura of danda'ee dhaabbatee Oromoo moo'ee hin jiru. Har'as kaleessas hin turre, har'as hin jiru, gara fuulduraattis hin jiru. Qaawwa keenya fayyadamaa maalni beektaa? Tokko dhuufuun dhiirummaadha, lama dhuufuun gadhummaadha warri keenya. Kan baay'ee na gaddisiisa. Ormi tooftaadhuma kanaan duran tooftaadhuma waggaa 150 ittiin nu qoqqoodde kanaan har'as Oromoo qoqqooduu miti qoqqooduu yaaluu caala duutiin jiru Oromoodhaan. Praktikaalii garuu godhamaa jira. Dhaabota Oromoo keessatti kun godhamaa jira. Dhaabbilee Oromoo keessatti maal kan barbaadan Maqaleetti waamanii barammaa ka barbaade taasaa miti. Duuti kana caalu hin jiru. Amma fe'e siyaasa beeka. Amma fe'e Oromoof dhimman. Margaana caaluu faana walii galuu hin danda'u taanaan egeree Oromoo maal akka ta'uu danda'u tilmaamuun hin ulfaatu. Kan si dinqu keessaa siifan gabaabsagaa miira keessan gala dhiifama. Geetaachoo Asaffaa fa'aa maqaan siidhaan warri kunuu amma lukaa fi harka nu muraa ba'anii achitti dheensan sun dhugaa yoo walitti himna ta'ate na caala jaamboon odeeffannoo qabaachuu danda'a. Jarri kun warra walgayii dhaqeedhaan warra walgayii dhaqee guyyaa tokko Maqalee keessatti buluu hin jaalannetu har'a achi taa'a. Ummanni isaanii immoo kana beeka. Ummanni isaanii kana hin beeka. Garuu har'a dabarsineen kenninu jedhanii I don't know qaamni isaan barbaade sin jira hin jiru san beeku. Isaan qabuudhaafis yaalameera hin yaalamne inni gaaffiidha. Haa ta'uuti garuu
abbaan alangaa ummanni biyyattii kun hundu jarri kun yakka nurratti raawwatanii seeratti dhiyaachuu qaba jedhee otoo iyyuu ummanni yookaan sabni isaan keessaa ba'an garuu tiishartii jaraa hojjisiifatanii homaa argatanii miti. Jarri kun isaaniifis godhanii miti. Jarri qabeenya asii saaman kanaan bashannanaa turan, addunyaa kanarratti bashannanaa turan, garuu wanti isaan godhan tokko jira. Saayikooloojii ummata Tigraay eegsisaa turan waggaa 27 guutuu as keessatti. Hin beeknaa bara. As Finfinnee kana keessattis haa ta'u maalis haa ta'u sabni isaanii gaafa afaan isaaniitiin haasa'u innaa wareeree bitaa mirgatti isaan laalu. Isaantu godhe. Har'a dabarsiniin kennime jedhanii irratti dhumaa jiru. Qaama isaan barbaade hin barbaanne isaa. Oromoon keenya carraan amma argamte kun bar carraa argamte kanaan Oromoon harka lafa jalaanis haa ta'u fuulduratti gadi bahee ijaarame wal ijaare siyaasa Oromoo kan akka ceesisu argamte kanayyuu kan wal fuuldura dhaabbachaa jiru nama keenya. Waanuma xinnoon olola walirratti oofuudhaaf. Fakkeenyaaf daataan gaafa hojjetamu gamoon magaala kana keessa jiru harka 100 keessa 90 kan jaraate. Namni keenya garuu olola walirratti malee waan isaan saamanii fi waan isaan godhanii fi waan ummata keenya irratti hojjetan illee irratti haasa'u miti. Ammallee deebi'ee isaan faana innaata mudaan muduufa argita beekta. Kanaaf kanaan duras kan ummanni keenya dhume walii galtee dhaabotni Oromoo dhabuudhaan tokkittiin isaanii walii galaan turani har'allee walii galuudhaaf rakkachaa jiru. Yookaan gadi fagaataniin dhaabbanne yookaan walii galanii ummata kana gadi fageessaniin dhaabne daafii isaaniitiin ummanni dhumaa jira. Yoo kuni furamuu baate ammas dhaabbileen Oromoo wal danda'anii dantaa sabaa dursuudhaan dhaaba kamiyyuu keessaa haa ta'u dabballeen dhaaba kamiyyuu keessaa haa taatu warra qoqqoodinsa uummata Oromoo jidduutti ooftu kan yoo dhugaatti of jalaa qabu ta'e yoo dhugaatti uummata Oromoodhaaf dantaa uummata Oromoodhaaf yaadu ta'e olola Oromoo irratti ooftu kan hin dhaabsisan taanaan ummanni kun wanti inni exercise gochaa ture waan diinni isarratti practice gochaa ture waan isa faalleessu irratti yoo hojjetamuu baate ammas walii mo'amuu dadhabuurraan kan ka'e ummanni keenya gaaga'amaa jira. Siyaasni amma jiru siyaasa Oromoo rakkisaa jirtu kana keessa jirra. Sirna kamiyyuu haa ta'u namni ideoloojiidhaan obbolaa lamaanuu gargar bahuu danda'a. Yaadaan jaamboon ilaa hiriyaa baay'ee wal jaallannudha. Dheeraa wajjin turre ilaalchaan gargar ta'uu dandeenya. Garuu aniif jaamboo kan tokko nu godhu dhiiga Oromummaan. Hammeenya isaan barbaadu. Madaa'uu isaan barbaadu. Du'uu isaan barbaadu. Eenyuun miidhama? Naanna'ee anumaan miidhamaa bara. Kanaaf kanarratti hojjetamuu qaba. Akkuma jaamboon jedhee amma keessattuu waggaa tokko as singiliidhuma iyyuu gadhiisee hin jiru. Of harkaa dhabees miti. Waan hojjedhu irrattis hojjechaa jira. Garuu wanti nu dhibeetu kana